Adeemara Itoophiyaa. Hai hordoftoota koo hordoftoota channel YouTube kooti akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo jirtu jirra walirraa babbanne miti mee waa'ee biyya nama iyyaafadha seenaasa interneetii baay'ee rakkisaadha daataa banachuu nakoon isiniin jedha rakkisaadha kanatti hambadeen isiniin jedha waan baay'eetu jira waan hojjetanii naas waan toon duusin ar jalqaba jedheetime nama kana fana yaadde ishiinum toofisana barsiiftu milkaan keenya jecha laalati Kaarrolee jedhamna. Maka ketti waan ishi kaarrolee isaan beeku saanuu kun kaarrolee dubbisaa jiru Addee Alamtaa Addasaan jedhama. kan jiraatu gaa finfinneedha finfinneen jiraanis ishuma bira jiraayee Qoree jedhamu jiraanna. Boleettiin koo kunoona bira jiru. akkasi gaa na alamiidha obboleettii kootiin jedha kanaaf har'ame waan tokkoon ishii gaafadheeni biyya galii naan jedhu galee mee waan isaan karoorsanii ilaala yaa'u namni wanti namaa godhu hin jiru dirqama maaliif jennaan hin jedhu nama karoorsaa waan hojjetan kan hojjetu namaan jedhas isaadha si jammar hojjetanii si laachuun namni akkas hin jiru anammoo hojjedhe namaan laadhu garuu namaaf hin karoorsaa namatti himaa nama gorsa jechuudha kanaaf har'a biyya jira silaayi hojiin hojjedha jedhee karoorsee mee maalan hojjedha jedheen gaaffii ishii gaafadha nattaa himtume obboleettii keessaa ishii tokko waan taateef mee maalan hojjedha mee biyya keessatti saatii kanatti haala qilleensa amma jiru keessatti maal hojjetan bareedduudha jedheen ishii gaafadhe gaa kun Waaqayyoon bagana gaanfidee nutti si dabalee. Ani kanas hin jedhu gaama waan biraas hin jedhu puutikii hojjedhu siin jedhan. Mee fakkeenya nama dhiboo hojii kana hojjechuudha. Hojichi nama rakkisu nama dhibu nama wanti si dhibamtu hin jiru herreeguudha wanti biraantu wanti si dhibu hin jiru. jechuun jalqaba isaarratti hojjetanii yeroo karoorfatan manni kiraa jira haa ta'u malee nama baasa nama garaa kutatee hojii tokko nan hojjedheetti inuma nama baasaasa jedhama. Baasa sirriitti baasa bataam tawwaacidha hin baasa sirriitti baasa. Otoo hojiin biraa immoo yaalame isatti taanee kan biraa hojii biraa isatti taanee carraan biraa mana juusii bane walisoo keessatti. Siyawaata juusii mana juusii achiin addee Maartaa kaaffee isaanii jedhama jechuudha kaaffeetti dabaltaa